Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii jirtu oduu baay'ee tokko nama gaddisiisu tokko har'a isiniif qabannee dhufnee jirra. Keessattuu ilmaan Oromoodha waan kana gaafa dhageessanu akka isin xiiqii keessa galtanii qabsoo keessan maaliif akka qabsaa jirtanu itti fuftanu isin hubachiisuu barbaada jechuudha. Maali obboleessa keenya Taajuu Qoree akka hojiidhaaf naannoo Amaaraa deeme hundi keenya iyyuu dheengadda barreeffama isaa irrattis dhagaa turre. Guyyaa lama moo sadii dura akka naannoo Amaaraatti to'atame dhageenye hedduu tokko gaddine jechuudha. Namni kun biyya keessa taa'ee nama sagalee ilmaan Oromootiif ta'aa jiru waan isatti fakkaate deeggaruudhaaf nama mirga qabu tokko ture jechuudha. Mootummaan abbaa irree kun akkuma duraan dubbataa turre namni isa morma taanaan biyya keessa jiraachuun akka hin danda'amne dhibbaan dhibbatti mirkaneeffannee jirra jechuudha. Warri kana argaa mootummaan kun mootummaa dimokiraasiiti, mootummaan kun mootummaa maaliiti, namni waan barbaade deeggaruudhaaf waan barbaade mormuudhaaf mirga guutuu qaba otuu jedhamu amma Taajuu Qoree naannoo Amaaraatti sanuu otuu Oromiyaa keessatti ta'e haa ta'u naannoo Amaaraatti sababa feesbuukii qofittii irratti mootummaa qeequuf sababa dheengadda gaafa irreechaa sirba sana baaseedhaaf har'a Taajuu Qoree hukkaamsaniidha bakka inni jiru guyyaa sadiif humbarre lubbuun jiraateedhaaf du'eesaa rabbiin bakka jirutti isa haa eegu. Warri immoo wanti baay'ee tokko na gaddisiisu Taajuun Qoree hidhamuun qoraasuma dhiiraati. Dhiiratu hidhama. Garuu warri har'a akka waan siyaasaniif lubbuun namaa yookiin immoo namummaan walitti wal qixa ta'e itti ilaaltanii baga hidhamee siluma hidhamuu qaba du'uu qaba jettanii namatti gammaddanu yaa ijoollee warra mootummaa kana deeggartan dhaamsin isiniif qabu. Mootummaan waggaa kuma hin jiraatu. Ummanni garuu bara baraan jiraataadha. Mootummaan ni kufa. Abbaan barbaade mootummaa deeggara, abbaan barbaade mootummaa morma, abbaan barbaade waan barbaade deeggara. Mootummaan kun gaafa jijjiirame garuu warri har'aa afaan guuttattanii hiriyaa ta'aa batale. Warri ergasii hiriyaa Taajuu Qoree ta'aa har'a feesbuukii irratti Taajuu Qoree irratti ilililil jettanu. Gennoonni baay'een jechuudha kan of hin beekne baga hidhamte mootummaan maa arrafama mootummaan hinni arrafama durumaa kaasee ni qeeqama. Yoo kana hin beekne isin hedduu tokko na gaddisiisa. Amma wanti isiniif dhaamu yaa warra mootummaadha. Ummata Oromoo ittuu ofitti mufachiisuu malee ummata Oromoo ittuu jibbaa akka isin diina taatan dhibbaan dhibbatti ummata keenya hubachiistanii akka ummanni dammaqu gochuu malee ummata hiinee ajjeesnee Oromoo duubatti deebisna jettanii yaaddu taanaan mana amma dhiisaa hin mana ammatinaa. Taajuu Qorees gadi dhiisaa ummanni waan barbaade isatu beeka. Yoo dhuguma nama dimokiraasiitti amantan Itoophiyaan silaa dimokiraasii hin barbaaddu. Yoo nama dimokiraasiitti amantan ta'e hayyoota keenya mana hidhaa keessanii jirtanus waan baay'eedha. Oromoo dhaamsa tokkon siif qaba. Ati raftee jirtaa dammaqi. Kutaa wal qoqqooddee jirtaa dammaqi. Amantiidhaan wal qoqqooddee jirtaa dammaqi. Amaarri otuu iyyituu tokko taatee sagalee jaraa dhageessifattee Lidatuu Ayyaaloodhaa qarshii 30,000tiin akka inni gadhiifamu bahee jira jechuudha. Nuti kana dadhabnee Lidatuu Ayyaaloo jechuun nama gaafa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu akkuma Jawaaritti qabamee to'annoo jala oole. Har'a tokkummaa jiraatiin sagalee jarri dhageessisaniin namni sagalee tokkummaa qabu kabaja qaba hin sodaatama. Har'a Oromoo waan tokkummaa hin qabneef waan walitti deebinee maqaa walitti moggaasnee girrisaa waliin jennuuf wal arrabsinuuf nu tuffatan jechuudha. Jawaariin Baqqalaa hidhamtoota keenya tokko warri itti jarri nuu baasan hin jiru. Asii itti dabaluu malee nu ajjeesuu malee. Otuu tokkummaa qabaanne otuu sagalee tokkoon akka sodaatamutti akka ergasii akka bara 2016 bara 2015 sana keessatti tokkummaa qabaannee qabsoo keenya finiinsinee mootummaan kunis nu sodaata hayyoota keenyas nuu fiika jechuudha. Har'a warri feesbuukii irra jirtan yuutuubii irra jirtan duulli isin gaggeessuu qabdan hidhamtoonni kan keenya hiikamuu qofitti irratti xiyyeeffachuu malee ajandaa juuntaa ajandaa jarri fidanii nuti kennan duuka fiignee jaraaf maanoo tuqnee injifatamuu hin qabnu. Siyaasan irratti dalagaa jiru. Hayyoota keenya mana hidhaa ka'anii filannoon jarri gaggeessanii Oromoodhaaf nagaa buusanu hin jiru. Jawaar
furmaata Itoophiyaati jennee otuu itti himnu warra sagalee jaraa tokko taasifatanii iyyatan kan akka Lidatu Ayyaaloodha. Innis akkuma Jawaaritti nama aktiivistii tokkodha jechuudha. Nama jabaa amaarri qabdu har'a sagalee tokkoon itti iyyitee mootummaa kanatti hiiki jettee hiiskifatti. Boris Iskandar Naggaas akkuma sana ba'a. Garuu kan Oromoodha achi keessatti akkuma Nadhii Gammadaa otuu as teenyu abdii irraa kutunee jennaan bakka buutee jaraa dhabamsiisu jechuudha. Oromoo waa tokko hubachuu qabda. Namni kun namni akka Jawaar ka'ee amma yeroo kana keessa nurkaa baanaan maqaan nuti jaarraa meeqa keessatti nama akka Jawaar argachuu akka hin dandeenye jala muraatii beeka. Hamma yoonaatti erga Jawaar ji'a 5 wayii hidhame nama akka isaatti Oromoo hoogganu hoogganaa jabaa tarsiimoodhaan uummata makasakkee tokkummaa Oromoo walitti deebisee qabsoo nu finiisisu wallaallee marsaa 5 marsaa 6 jedhamu karaa cufaa karaa banaa karaa maaltaa nama aktiivistii taraa tokkotuyyuu Jawaariin jala dhodhokatee ergasii intini of fakkeessaa ture jechuudha. Har'a garuu bootaan Jawaar isiniif haa galu. Jabaadhuu nama kana baafadhu booda hin gaabbita kurrifattee boossee yaa nuyi Jawaariin otuu akkana taanee baafannee aarsaa nu barbaachisu jennee boohuurra har'a Jawaariin hin baafatu taanaan boohicha bara baraa boohaa jiraatta. Namni Oromoo tokko godheedha Oromoo waliin beekne bahaaf dhihaa walitti fidee Oromoo qabsootti kaasee qabsoon akka finiinu godhe Jawaar Mohammad ta'u atiyyuu ni beekta. Garuu maal godhe? Har'a rafnee jirra. Oromoodhuma isa kanaa inni Jawaar Oromoodhaaf uummata Oromootii fi Rabbiin hin abdadhee biyyatti galee jedhee dheetan hin taa'ee ilaala gisee tokko tokko. Nan qaanfadha ofitti qaanfachuun jalqabe. Oppiidiyoodhuma dullattii ergasiitummoo akkanatti uummata Oromoo cabsiteetuma humnaan bulchaa jirti immoo jedhee alan taa'ee ilaalu hedduu tokko kolfa kanas. Hedduu na gaddisiisa. Oromoo tokkummaa keetti deebi'i. Tokko bilisoomne tokko wanti inni gabrummaa jala taa'u hin jiru. Bilisoomnaan walumaan bilisoomna yoo gabroomne walumaan gabroomna. Hedduu tokkoon gaddaa. Waa'ee Taajuu Qoree irratti ijoolleen feesbuukii kana irratti baga hidhamte ta'e leellistu guyyaa kan kee eeggadhu. Guyyaan wanti kun sirra geenyaan ayyaa nuyi. Har'a Taajuu Qoree irratti warri caffaraa jirtanis of ilaalaa. Hedduun isinitti gaddaa. Taajuu Qoree Rabbiin bakka jirtutti si haa eegu. Warri har'a sababanni siyaasa keessa morme qofittiidhaaf hiitanis bu'aan isin argattan yoo ajjeeftan illee Oromoo dhaabsisuu hin dandeessan. Nuti isin mormaa jiraannaan gaafa isin Oromoo miidhuu dhiiftanuut ajjeesuu dhiiftanuut malee isin sodaannee wanti nuti callifnu hin jiru. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii Abdussee Ooroodha. Warri maatii kan keenyan ta'in warri haaraan waan haaraa asirratti argachuu yoo barbaaddan sabiskiraayib nuuf godhaa laayik godhaatii nu jajjabeessaa nu hordofaa galatooma.